Ye meeni jirta? Okay, lakkoofsa tokko barreessi. Naangoni maaliif nuti zanaa fataa ichaa jirani maaliif taaptaam naangoni? Taaptaam maaliif? Namni fedhinnaa isaa himachuun safuu miti. Namni nama wal barsiisuunis safuu miti. Taaptaam godhi yoo safuu jettee as jalaa ba'i. Safii matarra kaayee as jalaa ba'i. Okay, viidiyoo banadhu. Okay. Nagaa. Nagaa viidiyoo banadhu. Akkasii itti fufnaa galatuma. Rifeensa kana qabu mitiyan. Rifeensa baay'ee ka qabu akkatti laata. Ooyiruu gaafannaa qofa. Rifeensi kee ni murame moo akkanuma? Kana caalan dabalu. Nan sirreessu yaada baay'een guddata. In guddata. Baay'ee ni guddata bakka qabaatii faatii dibda hin guddataati. Ati itti dibaa jechuuni. Isin naan qaba qaama gaafsanii. Haamuu guddateen barbaadan haamuu guddata. Jechuun naan galee rifeensa as biratti kanuma ijaan ammuma argitu kan muramin barbaaddeeti. Kan muramin akkana duratti ilaale gisee ilaala kana biratti mataa bareedaa qabaatee itti dheeraa laala. Maal itti facaasu deemta? Waa itti facaasu moo? Ma waa dheechisuu. Waan dheeraa qabu kunnillee akka dheeraa qabaatuun fedhan akkatti gisee akkatti ilaaluun bakka akkana. Inni muree jeebar. Inni barni muree jeebar. Hin muramu duuba muruun qabu. Laa kan murree boo. Amma isa rakkoon isaa rifeensa qofa jechuudha. Moositee jira. Yaa rifeensa akkana dheeraa qabuun fedhan akkatti ooloo. Mee suuraa hin kee ka duraan gorsi dandeessaa rifeensi kee dheeraa yoo ta'e? Fidee. Asitti fee. Eetam jirta? Kuwait. Kuwait jirtaani Kaayiroon jiraani Faatu Kuwait jirtaan Kaayiroon jiraan. Diyaaspooraa barbaaddeeti? Asiin taane jijjiiri maakii kan biraa naa fidi hin taatu isin diyaaspooraa fidi warra Ameerikaa waamata. Warra Kanaadaa barbaada. Ani Kaayiroon jireetti. Okay. Rakkoon hin jiru boodan ol si baasaaya? Ayyee bakkee galatoon. Okay, diyaaspooraa dheeraa rifeensa kan qabdu magaala qabeenyaan jiddu galeessa kan taate umriin kee 30 kan ta'e yoo jiraatte ol ba'i. Ol ba'i. Hin eeyname. Xiqqishumoo eeyna ishee. Ashqa. Viidiyoo banuu qabdan garuu. Yoo jirtan jirra maakii jaa barreessaa koomantii jalatti. Maakii nagaamii akkam? Fayyaa eessa jirtaa? Eessa jirta? Dachee Oromiyaa biyya abbaa kiyyaa. Galatoomii ammaaf nama Oromiyaa keessa jirru barbaadaan jirru galatoomii. Maali shuggutii intala Oromoo akkamitti dachee Oromiyaa keessaa akkamitti barbaaduu dhabda? Anaa miti isiitutu if duraaf ganama isii barbaadataa jira. Ganamni isii immoo Ameerikaa, Kaanadaa, Asturaaliyaa keessa barbaadataa jirti. Itoophiyaa keessaa miti. Waliigallee? Ayyee rakkoon hin jiru maakiyyee dhugaan si dubbisuuf as seene. Baay'een galatoomaadha. Ati shuggutii Oromooti waan ta'eef thank you. Ayyee gizee biraati xiyyaana waliin wanta qabdan gizee biraati amma sagantaan dargaggoo fi qeerroo fi qarreerra jirra. Akkasitti hubadhaa ayyee galatooma. Oromiyaa keessaa akkoo kan ishii fuudhu wayyaa fi yaanni isa sii wayyayyuudhaanis diyaaspooraa si fayyadu. Fedhinnaa isiirran dhaabbatanii galatoomni. Okay.
carraa tokko qofa laallaa jechuu hin jirtani umriin kee 30 bifaan magaala rifeensa kan qabdu dheeraa kan jirtu. Okay. Oh my gosh. Video banadhu. Maki. Labbee video banadhu gise seentan yaaminaati video banadhagaa gise seentana. Atta nama jaalatanii waamanii maakishaa. Amma waan biraati irra jira misanii fi maal taataniiti? Maaki uummata Elias ati bibi kun dhukkubsatee si dhukkubaa rabbi si haa fayyisu maal taate? Arana dhukkubne Muhammadee dhikkoo waatu na dhukkuba sababa sanii. Hello. Innaga. Ay shabakaan kiyya. Keeti maaki. Shabakaan kiyya neetworkiin kiyya sirrii miti abo. Amma nin jira amma. Amma ni jirta kun amma dubbatar. Hayyee maqaa kan kee nu beeksisne maqaa kan kee abbaa fi akaakoo kan kee nuyi godhadhu Elias. Of nu barsiisi bifa moodiin. Arkinee bara Elias nu rabbashaa jirta. Arkinee jira jechuun gisee namni wal baratu ni jira maqaa kan kee anaa baluun jedhama baankii hanqaa haa hubeeti. Makfiraa mina war Hussein Bariisoo akkanatti gisee himatan akkasitti himadhu jechuu fedheeti. Ayyaa abbaatii Muhammad jedhama kunuun. Hayyee abbaatii eessa jirta? Faransi jira. Paris. Umriin kee? Ormiin kiyya 22. Didda man ta'u maakui. Okay. Neetworkii qabeenii. Nan qabne maaltu si dhukkuba? Maal taate? Dikkoo waati na dhukkuba. Isiin umriin isaa 30. Biyya kam jettee hani? Inni Faransaa waan jiruuf ilaa Faransaa miti. Biyya kam himattee? Kanada Ameerikaa fa'aa kan jiruun. Austraaliyaas garuu deemu kun. Okay, Ameerikaa, Kanada, Austraaliyaa himattee jechuudha. Okay, akkasitti wal dabartanii isin ammas umriin isaa 30 jettee galatoomii rabbi si haa fayyisu wayyee abbaatee. Iddee anaatee turmii kiyya naa barbaade kana qofa akkana wajjanna gattee bittaa. Dhukkuba bara dura fayyigaanii fuudhiin dhaqqaba fayyiti hootu rabbi si haa fayyisu dura. Rakkoo qabu na dhukkubu maaskii akkanumaan godheera malee. Rakkoon jira boorus beektota manni kiyya banaadha fayyii rabbi si haa fayyisu amma tokko tolee. Dhadhatiin ijaaranna. Ayyee obboleessa koo. Nama guddallee isin kabajni. Galatoomaa hedduu rabbi si haa kabaju. Elias. Bakka amma booda si gabbuu isaa okay. Hayyee eessa jirtaa maqaa kan kennu ibsi. maqaan kiyya Elias Amaan Caffaa jedhama. Akaakayyuu kiyyatti jechuudha abbaa kiyyatti. Ammaaf Itoophiyaan jiraadha. Astiraaliyaa immoo torbaan booda deemuu barbaada. Torbaan boodan barara. Neetworkiin kee ni dhaga'amaa?
Ndagam. jechuuni maaltu okay jechuun kiyya ati nama ganaa bararuudhaaf ganaa dalagaa seenee mana barbaadatee ganaa jireenya eegaluuf immoo diyaaspooraa baakeeshinaaf deemte. Ani ka diaspora vacation ave deemullee miti achitti dalagaan qaba. Naan galle akkam jechuudha. Inde deebe bakka achitti dalagaa dhuunfaa kiyya qaba diaspora akkasii sanii miti diaspora Okay, as macinaa laakii warra jaansanii warra mee waa fidee deebi'u san jechuudha. Waan akkasitti garuu immoo kaapitaal illee akkasumara miti beektaare amma dura waggaa takka akkas akkasitti waan ta'eef. Mee as macinaa laakii viidiyoo banadhaa mee isin laallaa viidiyoo banadhu rakkoon hin jiru. Banadhu viidiyoo. Video. Eeshi. Yoguti Oromoo ishi. Dhufee Hin bananne. ammallee moo? Mee. Garuu akka jedhu. Itti fufi viidiyoo banadhu san booda jetta. Jedhe kun Banadhu waa sin agarre bara. Harkamaa jira. ammoo Maal harkaa jirra isaa waan akkanatti mul'ataan jirtu an. bortiin narraa dhabame na fakkaate bortii kana barbaadda umriin kee bakka bortii sana hin geenye. Oomishni shaadhaa. Waalaikum salaam warahmatullah. Jirtu akkam nagaami? Jira alhamdulillah. Yaa baga nu jiraatan. Okay. Eessa jirta? USA jiraan. Viidiyoo banadhu. Viidiyoo akkana sunni nooree makkee waa dalagaa irraa natti hin tolun wallaahi. Dirqama viidiyoo banachuun. Oo dirqama. Keessaa nama dhuftee naa daawwattu viidiyoodhaan inni na agarsiisan garuu yaa bakka US nama diiyaasporaa barbaadettee miti isin. Seera mana kanaa cabsaa jirta keessaan naa daawwattuun maal jechuu? Amma waan dalagaa irra jiruuf qaamaa keenyatti tolaan jiru. Osoo dalagaa fixatiin namni waan hunda fixatee dhufee dubartii ilaallata fixadhuuti deebii si galcha shii gisee jirtutti. Yaa okay thank you. Galatan. Mee ingiliffaa sadhaa waajeen. Ingiliffaa waa'ee dinii? Waajediin gaa micoo laallattee sanaan waajediin ingiliffaadhaan osoo waan jeen hin bu'in yaa diiyaaspooraa waan akkam okay. Waan akkam kennuun barbaadan? Jechuun ni jiraa miti bakka siifin bilbilaa booda si dubbisaa booda dhufee wal agarraa maakii biratti deebi'een si ilaalladhaa waan ati barbaadde hunda'u gaaffii ati barbaadde hunda'u siifin deebisaa maal jeen. Yaa okay akkas hedduun malee. Maal taatee utaaltee? Maal deemtee jettiin? Maakii? Bakka adeem kuttee micoonu. Yeah, okay. Galatame teeshi. Aye. Okay. Bye. Maal taatee isiin ingiliffaa dubbadhu hin jenneeni bar maal taatee utaalte? Ayi makaraa'e. Mucaan Ameerikaa jiramuun jiruu laalu deemnaa ingiliffaa inni dubbatu irratti maal taatee utaalta? Networkiin hin dalagu.
warri networking qabne maal gootanii seentansa Aran qabna malee. okay video bana Maakush. ay nagyaa Nagami akkam salaam alaikum. alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh nagaa Nagami Maakush. nagaa fayyaa okay Maakush. Nulali maki. Ampun weda maki. eessa jirtan Si maki. Dal maki. Esa badi koyat. Esa badi. ninjira Dal rabate. deebii bar Jirta min jira. Ani Zerland jira. Naso ki ijarti takitti wai. eessin eessa jirtan Yamani zerran solbide martu. Yamani beta. Mana yamani jiru fakkan mana. liibiyaa jirtan na fakkaate liibiyaa jirtanimi Arabal. Me matu me nama libya gira fakata me. Ara Maakush Liibiyaan jiru nu. liibiyaan fi yaa'u liibiyaan liibiyuu maqaanii beeksisaa bar liibiyaa jirtanii inni amma fuudhuuf dhuftanii isin La ampu do fimi tiye. Ano go sta maki anta. Ko account yo sitter ka. Account ni wai ka kita ki. Kesas. isin maal gootan amma miti amma gizee biraa fuudha amma miti amma fuudhina because amma Isin gero geina wal futani maki man tati. no sanii miti yaa'u isin amma rakkoo keessa jirtanii nama karaa deemuudhaaf jechuun bishaan dabaluu miti Wallahi makanu nyate. no ani isin yaadeeti bara ammas booda yoo wal hiitanii rakkoon isinirra geefaa sagalee ta'uu hin Wallahi danda'u maki makanu nyate. Libya jira. eessa jirtan Yamani beta. maaliif hin beekne hin dheyne malee hin dhageetin jira Ko yamani jira no libya jira. mee isin nam sadiin waliin jiraattan sadiinu No sadino kilasi gara galti. ati immoo I don't know dhiifama naa godhi yoo hin balleesses hin beeku garuu fuulli kan kee maafiyaa wayii fakkaata yaa No, አሁን ሚስት ፈልጊልን ማን ጅራ ጃርቲ የሆነ አጋሽ ምናምን ፊት ነው ያለው የሆነ ፊቱ ያስፈራል ያስፈራላ እንሶዳጅ ሳሚ ያ እውነትም ማፊያ ነው ይሄ ማፊያ ብያት አረ ምስኪን ነው እና ዲስ የላም ማቂ እና ወላሂ ገመንጃርቲ ምቹ ነው ሰቂ ከገኑ ከነቀብዱ ብር ያላት ተቀምን ነፋቱ ጋርቡ ተቀምን አንተ አንገሩ ገማንጀራ ሲሪየስ ሊማ ተቀብዱ ጅራ ነምበር ባል ሳገን ረቲ ሙት ከኛ ወንድላ ከብሪ ከብዱ ካይ ከብሪ ከብዱሌን ኦኬ nama takka jira hedduu dalagattee jirti maallaqa guddaa qabdi tujjaara nama guddaa bichaa kan taate miila hin qabdu ija hin qabdu hin dhukkudhaan qismiina tutte no ija hin qabdi malee miila hin qabdu sanifu akkasi